रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Kan ala baqa hamma danda'utti hamma dadhabee hamma kufutti baqa gara sa'aatii meeqanarra dhaabbatee na dabadabee fuula kiyya kana akka jirutti na wacciree baqa maal barbaadde sin ajjeesa billaa fideensi qalanaan jedha afaaniin ani kana keessaa abdii kutadhee baqa du'eera wanti naaf hin jiru waa'ee du'aa wanti naaf hin jiru baqa na dhiiseera jedheen lafatti kufeetti nan achi ol jedhee girgiddaatti hirkadheen taa'ee gizee kana inni alatti ba'ee barri saaqatee alatti ba'ee barandaarratti shibootu jira shiboo qallaa kan ittiin mana kan ijaaran kan fakkaatu wayii shiboo qallaa wayiitu jira shiboon sun qara qaba shiboo kana fidee dhufeetti bakka nani taa'e sanitti garaa kiyya gubbaa na waraane gizee shiboo kana na waraanu shiboon san na waraane shiboo san irraa fuudhee alatti darbatee dhaqee barri kana hunduma isaayyuu qollofeetti barri lamatu jira lachuuyyuu qollofe qulfeesaa irraa kaafatee duutee jirti jedhee achitti nagatee barri natti qollofee deeme. Boontuu Gaaddisaa Abdii jedhamti. Jiruuf jireenya barbaacha gara biyya Arabaatti imalti. Hojjedheen nama ta'a jireenya koo mo'adheen warra koos gargaara jetteetu manaa baate. Biyya Kuweet jedhamtu keessatti kan ishee qunname garuu amanuudhaaf kan namatti ulfaatudha. Boontuun tarii naa darbalaataa jedhanii shamarran keenya miiliyoonatti lakkaa'aman biyyoota Arabaa keessatti gidiraa argan keessaatii ishee tokkodha. Boontuun biyya Arabaa keessatti gidiraa irra geef harka Waaqayyoo salafoonaa keessatti ishee qaqqabate tokko lama jetteetu dhuga ba'iinsa ishee keessatti nu taphachiisti. Walittaansee kan isinii dhiyaatu dhuga ba'iinsa obboleettii kanaarraatii waan baay'eetu baratamaa kutaa tokkoffaan har'a dhiyaata. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattootaa reediyoo warroongeelaa reediyoon warroongeelaa amajjii 21 bara 2017 hintaa kan jette sagantaa ishee garagaraa har'a qabattee dhiyaatteetti. Dhuga ba'iinsaa obboleettii keenya boontuu malees immoo ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree yeroo Waaqayyo balbala banee namni immoo balbala isaa cufatee taa'u mata duree jedhuun obbo Fiqaaduu Beenyaatiin nu dhiyaates qabannee yaanneerra. Egaa sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa kan isiniin jedhu qopheessaa reediyoo warroongeelaa Roobsan Makkooti faarfannaa obboleessa keenya Taammiraat Tazarraa kanaanan gara sagantaa keenya isa jalqabaatti isin ceesisa. Tamaadhaaf si qofatu iddoo qaba adduma bilaalchikee warra sammuu namaa gatee barbaaduudha karoorri kee jibbamaadhaaf si qofatu iddoo qaba adduma bilaalchikee warra sammuu namaa gatee barbaaduudha karoorri kee unka keessa warra iddoo qabne turreef nuti ilaalchaanii jaalalli kee diidaa fideetu nama dhaaba argeeranii biyya keessa warra iddoo qabne turreef nuti ilaalchaanii gargaarsi kee diidaa fideetu nama dhaaba argeeranii
Aduma 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 ilaalchike Aduma 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 fuannanke Aduma 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 jalalike Alana guddaa jenne sodaanna lamatti hirte Ulaagaa baay'ee nu gatee jennaan balbala bante Ofii darbitee teellaan awaamtee warra kan keeti Dhoksaan tarreetaa keenyaa kuni barbaacha keeti Warra gataman iddoo dhabaniif jireenya laata Abdiin saachitee isa wawwaatuuf ofii dhaabata Ija koota argeen gadadamaatu siin yaadatame Seenaa dhokatee jala ooletu siin argame Warra gataman iddoo dhabaniif jireenya laata Abdiin saachitee isa wawwaatuuf ofii dhaabata Ija koota argeen gadadamaatu siin yaadatame Seenaa dhokatee awwaalametu siin argame Aduma ilaalchike Waaqayyo carraanuuf kennee qilleensa irratti akka wal arginu erga godhe dubbii Waaqayyoo keessaa guyyaa har'aa walii wajjin kan laallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irraa dubbii Waaqayyoo jiru dubbiseen isa irratti walii wajjin waan Waaqayyoon barsiisu walii wajjin baranna mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irraati akkas jedha Kunoo ani balbala dhaabadhee balbala nan rukutaa namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf banee gara isaatti ol nan lixaa isa wajjinis maaddiitti nan yaadhaa innis anaa wajjiniin hin nyaataa Ameen kadhata gabaabaa godhanna Yaa Waaqayyo gooftaa keenya abbaa keenya guddaa si galateeffanna gargaarsa kee arjummaa kee waan nu duukaa jiruuf ammas dubbii keessa jiraataa sirraa barachuu barbaanna ati nu barsiisi ati yaa gooftaa gurra keenyatti tasaasi gurra keenya isa bakkee kana qofaa otoo hin ta'in isa keessaattis ati dubbadhu maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa Ameen. Dubbii Waaqayyoo kana keessatti mata duree godhee akka walii wajjin laallu kanan barbaadu gurra dhaga'u kan qabu haa dhaga'u isa jedhu irratti dubbachuun barbaada waa'ee waldaa Lodooqiyaati kutaa kana keessatti kan iddoo nama dubbise kana irratti kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatu waa'ee waldaa Lodooqiyaati waldaan Lodooqiyaa bara sana keessatti bara ergaan kun barreeffamee fi sana keessatti magaalota addunyaarra jiran keessumaa magaalli Lodooqiyaa jechuu kooti magaalota addunyaarra jiran kanarraa hundumaarra baay'ee beekamtu turte keessumaa qoricha kana qopheessuudhaan daldala giddugaleessa daldalaatiin uffata adda addaa kana oomishtee gabaa addunyaatiif dhiyeessuudhaan baay'ee magaala beekamtu turte waldaan Lodooqiyaa egaa magaalli Lodooqiyaa jechuu kooti dhiifatama magaalli Lodooqiyaa kun kanaan beekamti waldaan amma ergaan dhufuufi kuni magaala kana keessa jirti magaala kana keessa waldaa jirtu kanaatiif Waaqayyo ergaa yookiin waldaa kana ilaaluudhaan yeroodhaa gara yerootti hojii isheen hojjettu deemsa isheen deemtu ilaaluudhaan ergaa kana gara isheetti fida isa jalqabaa keessatti qabxii nuyi walii wajjin laallu as jalatti waaqa banamaa fi balbala lafarraa cufamaa isa jedhu walii wajjin akka laalluun barbaada kutaa kana keessaati gara boqonnaa 4tti yoo dhufne boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa yoo laalle akkas jedha dubbiin Waaqayyoo Yohaannisiitiin maal jedha gooftaa Yesuus Kiristoos ilaam waan gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru sittan argisiisa as ba'i
Ela waaqa banamaan arge jedha. Achirras teessoo sarara taa'uun arge jedha. Achirraas sagalee naga'e. Ela asbai waan gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru sin argisiisa naan jedhee jedha. Waaqa banamaa arge Yohaannis barannitti waaqa banamaa argu waldaan Lodooqee ammoo balbala cufattee teessi. Bara Waaqayyo balbala banate. Bara Waaqayyo hojii hojjechuudhaaf ka'e. Bara Waaqayyo kaayyoo ajandaa mataasaa fudhatee ba'e waldaan Lodooqee ammoo balbala cufattee teessi. Isa kanatu nama gaddisiisa gaa. Waaqa banamaa bara Waaqayyo waaqa banee waaqarraa dubbataa jiru. Bara Waaqayyo mul'ata fidaa jiru. Bara Waaqayyo ergaa fidaa jiru. Waldaan Lodooqee garuu balbala ishee cufattee teessi. Kanaaf lafarraa waldaan balbala cufatteetti Waaqayyo immoo waaqarraa balbala baneera. Otuu kan nama gaddisiisu ture. Otuu Waaqayyo balbala waaqarraa cufee waldaan balbala banatteeti. Isa kanatu rakkisaa ture. Garuu Waaqayyo yeroo inni itti balbala banee nama eeggatu, yeroo namni immoo balbala isaa cufatu, seenaan nama gaddisiisu kanarra kan caalu hin jiru. Waldaan Lodooqiyaa balbala cufattee teessi. Ela ani balbala dura dhaabadhee jira jedha. Kanaatiif qabxii tokkoffaa irratti kan walii wajjin laalle yeroo waldaan balbala cufattee teessu, yeroo Waaqayyo immoo balbala banatee eeggatu. Isa kana walii wajjin laalleera. Yaa firoottan koo carraan akkasii carraa deebi'een argamnedha. Bara Waaqayyo namatti dubbachuu barbaadu. Bara Waaqayyo nama barsiisuu barbaadu. Bara Waaqayyo lubbuu nama tasaasuu barbaadu. Namni balbala isaa cufatee nama barbaachisu jedhee gaafa taa'e kisaaraa caalu isa kana. Kiraayisiin hafuu jireenya fuuraa guddaa isa kana yaa firoottan koo. Isa kanarraa Waaqayyo nu haa eegu. Qabxiin lammaffaan ani as keessatti akka ilaallu barbaadu. Yeroo Waaqayyo dhaabbatu namni yeroo taa'u walii wajjin laalla. Akkas jedha kutaa lama dubbise kana keessatti. Ela ani kunoo balbala dura dhaabadheen jira jedha. Waaqayyo balbala dhaabbata namni immoo mana keessa taa'a. Isin gaddisiisuu seenaa isa lammaffaa irratti. Waaqayyotu dhaabbata namatu taa'a. Kan ta'uuf malu ture otuu namni dhaabbatee Waaqayyo taa'ee gaarii ture. Amma garuu Waaqayyo balbala namaa dhaabatee nama gaafataa jira. Namni immoo harka maratee taa'aa jira. Kun immoo seenaa isa nama gaddisiisu lammaffaadha. Lodooqee irratti kan nuti arginu. Lodooqee irraa kan nuyi barannu. Ani balbala dura dhaabadheen balbala rurrukutaa jira. Namni sagalee koo dhaga'e yoonaa banee gara isaatti ol lixanni jedhu inni balbala dura dhaabatu Waaqayyoodha. Inni mana keessa harka maratee taa'u namadha. Isin gaddisiisu. Bara Waaqayyo mul'atetti, bara Waaqayyo dhiyaatetti, bara Waaqayyo asan jira jedhu namni carraa kanatti fayyadamuu dadhabuudhaan balbala isaa cufatee yeroo taa'u. Seenaa kanarra caalu kan nama gaddisiisu maalidha? Yaa firoottan koo argamuu Waaqayyoo dhabuu jechuun yaa firoottan koo filannoo dorgomanii koofuu miti yookiin carraa lotorii dhabuu miti isarra caala. Bara Waaqayyo argamutti dhabuu jechuu yaa firoottan koo carraa barumsaa dhabuurra caala. Hojii dorgomanii dhabuurra caala. Bara Waaqayyo argamutti dhabamuun fuula Waaqayyo dura. Kunoo ani balbala dhaabadheen balbala rurrukutaa jira jedha. Kanaaf Waaqayyoon dhaabataa namni hin ta'a. Yeroo ammaa kana sagalee koo dhageessu. Waaqayyo eessa dhaabatee si waamaa jira? Waaqayyo eessa dhaabbatee sitti dubbachaa jira? Waldaa keessaan sitti dubbachaa jira? Kadhata gandaa keessaan sitti dubbataa jira? Teesseeti moo dhaabbattee simattee gurra kee laattee fi gurra garaa kee laattee fi keessumsiisaa jirta ergaa Waaqayyootiif? Waldaan Lodooqiyaa garuu carraa kana argachuudhaaf hin dandeenye. Carraa kana bira ga'uudhaaf hin dandeenye. Nama gaddisiisa. Kanaaf inni lammaffaa kana. Inni sadaffaan yeroo Waaqayyo dubbatu namni taa'udha. Yeroo Waaqayyo dubbatu namni taa'u. Iddoo nama dubbisee dhaggeeffatanitti yoo taatan sirriitti kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta namni sagalee koo dhaga'e inni jedhu Waaqayyoon dubbataa namni jalaa garuu callisee jira jechuudha. Yeroo Waaqayyo dubbatu yeroo namni cal jedhu. Kun immoo nama naasisa. Isa silaa yaadadhaa Waaqayyo dhaabata namatu taa'a. Amma immoo Waaqayyotu dubbata namatu gurra qabatee taa'a. Nama beekaa rafee waamaniyyuu hin dammaqu jedha Oromoon yeroo mammaaksu. Nama otuu dhaga'u rafu. Otuu dhaga'u nama jalaa didu. Ela ani balbala dura dhaabadheen jira. Sagalee koo dhaga'ee jedhe. Waaqayyo yeroo dubbatu yeroo namni jalaa didu. Ela firoottan koo Waaqayyo hin dubbata. Karaa tokkos karaa biraas hin dubbata Waaqa.
kan gurra kennuufii garuu nama muraasadha. Akka beektonni jedhanitti sammuun keenya kun sakandii tokko keessatti illee signaalii gochuu kan inni danda'u yookiin ergaa kan inni diiteektii gochuu danda'u hanga ergaa 800tti jedhanii haasa'u. Ergaa 800 diiteektii gochuu danda'a yoo ta'e sammuun keenya kun Waaqayyo as keessaatii filatee isa kan Waaqayyo kanaatiif dursa kennuu danda'a laata? Gaaffii cimaan achirratti. Waldaan Lodooqiyaa garuu carraa laachuuf hin dandeenye, gurra ishee laachuuf hin dandeenye Waaqayyo. Gurra ishee laachuuf hin dandeenye balbala dura dhaabadheen balbala rurrukutaa jiraayedha. Balbala rurrukutaa jiraayedha. Kanaaf waldaan Lodooqiyaa carraa Waaqayyo ishee waamu kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Waaqayyo faarfannaa keessaan hin dubbata. Waaqayyo lallaba keessaan hin dubbata. Waaqayyo karaa raajotaan dubbata. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas hin dubbata. Kallattii baay'eedhaan dubbata Waaqayyo. Eenyutu gurra isaa kennaafi? Eenyu gurra isaa garaa keessaa kennaafi Waaqayyoof? Waldaan Lodooqiyaa asirratti feelii goote, asirratti kufte, asirratti darbuu hin dandeenye. Kanaaf sadaffaa kan nama gaddisiisu seenaa ishee keessaa isa kanadha. Kan nama gaddisiisu. Inni arfaffaan as keessatti akka walii wajjin laallu kanan barbaadu namni haala irratti kan hundeeffame ta'uu isaati. Kutaa nama dubbise kana keessatti sirriitti xiyyeeffataniitu yoo taatan kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukutaa sagalee koo dhaga'ee balbala yoo naabane sagalee koo yoo dhaga'e balbala yoo naabane inni jedhu haala irratti kan hundeeffamedha. Koondishinaaliidha. Koondishinaaliidha yookiin haala irratti kan hundeeffame. Kana jechuun maal jechuudha? Sagalee Waaqayyoo dhaga'uus dhaga'uu dhiisuus balbala banuus banuu dhiisuus hin danda'a jechuudha namni. Mee ilaalaa. Kanadha haala irratti kan hundeeffame isa gochisiisu. Namni 100 keessaa 50 amansiisuu danda'a. 100 keessaa 50 amansiisuu jechuudha. Yoo sagalee koonaa yoo dhaga'e jechuun 100 keessaa 50 dhagamuu danda'a. 100 keessaa 50 diduu danda'a. Balbala banuu jechuun 100 keessaa dhaga'ee banuu danda'a. 100 keessaa 50 immoo dhaga'ee banuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni haala irratti hundeeffamaadha. Kanaaf yoo isa jedhu fayyadama sagalee Waaqayyoo kun. Yoo sagalee koo dhageesse inni jedhu kun dhaga'e inni jedhu kun koondishinaalii ta'uusaa argisiisa. Kun balbala namaati. Balballi namaa banamuus danda'a, diduus danda'a. Yoo barbaaden banama, yoo barbaaden cufama balballi namaa. Gara Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 dhufne yoo laalle garuu balballi Waaqayyoo akkas miti. Rukutaa isiniif hin banamaa jedha. Koondishinaalii miti kun haala irratti kan hundeeffame miti. Kan Waaqayyoo rukunnaan inuma banama. Kan namaa garuu hin shakkisiisa. Kan Waaqayyoo namni kadhachuu barbaade, namni gara Waaqayyootti dhiyaachuu barbaade, balbala Waaqayyoo kana yoo rukute hinuma banama kan Waaqayyoo. Koondishinaalii miti. Haala irratti kan hundeeffame miti. Kan namaa garuu yaa firoottan koo, kan namaa garuu hin amansiisu. Gaafa barbaade sirratti cufa, gaafa barbaade sirratti bana. Gaafa barbaade kolfeessi simata, gaafa barbaade nyaara sitti guura. Namadha namni. Kanaaf koondishinaaliidha. Waaqayyo garuu koondishinaalii miti. Balballi Waaqayyo koondishinaalii miti yookiin immoo haala irratti kan hundeeffamu miti. Gaafa namni bifni namaa bareedee haalli namaa miija'ee fuulli namaa calaqqisee hundi namatti tole nama simatee Waaqayyo gaafa namni jireenyi namaa gadi kufu gaafa haalli hundinuu funyaaniin lafatti gadi deemu gaafa fayyaan dhabamu gaafa qabeenyi dhabamu gaafa namni daaraffatu Waaqayyo akka namaa fuula namarraa garagalfata miti. Balballi Waaqayyoo yeroo kamiyyuu rukunnaan banaadha. Hiyyeessaaf hin banama, sooressaaf hin banama, beekaadhaaf hin banama, wallaalaaf hin banama. Balballi Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 garuu faallaadha. Koondishinaaliidha, hin banamu. Waaqa irratti cufachuu danda'a namni. Nama irratti miti. Waaqayyo irratti iyyuu cufachuu danda'a namni. Otuma dhaga'u hin banu jechuu danda'a namni. Nama immoo walirratti cufachuu immoo dhiisaasa. Waan baay'ee kaasuu dandeenya yeroo nuun eeyyamu malee. Yeroo nuun eeyyamu malee waan baay'ee kaasuu dandeenya. Namni karaa baay'ee balbala namarratti cufa. Karaa baay'ee otoo dhaga'u nama jalaa qabuu dida. Otoo ijaan kadhatanii nama fuula namarraa qabatee darba namni. Maaliif namni koondishinaaliidha. Waaqayyo garuu koondishinaalii miti. Koondishinaalii miti. Yaa lammii koo. Waaqayyo yeroo inni dubbatu dhageessa. Waaqayyo yeroo inni dhaabbatu laalta.
yeroo waaqayyo balbala banee carraa banee dubbatu waaqarraa ati immoo balbala kee bantee asan jira yaa waaqayyo jechuudhaaf qophaadha. Carraan amma jiru kun booddee barbaadamee argamuu dhiisuu danda'a. Wedduu boqonnaa 5 keessatti sagalee jaalallee koo nan dhaga'a kunoo balbala rurrukutaa jira jette. Garuu ka'ee banuudhaaf wayyaa koo baafadheera akkamittan ka'aa miilla koo akkamittan xureessaa jette yaadaa turte jaalalleen sun. Inni balbala rukutaa ture sun garuu yeroo muraasa booddee erga dhiisee ba'ee booda ka'een barbaada jettee gaafa kaatumoo nabde hin barbaacha baate magaala keessa fiigdee gaafa qayyaddu warri magaala eegan hin rukutan hin madeessanii carraa balbalatti dhiistee magaala keessa barbaacha badde hin arganne hin miidhamte malee. Yeroo waaqayyo dhiyaatee jiru pireezensii waaqayyo yeroo jiru mul'achuun waaqayyo yeroo jiru namni carraa sanatti hin fayyadamu yoo ta'e afroottan koo miisii gochuu danda'a. Deebi'ee barbaadee argachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf argamuun waaqayyo murteessaadha. Bara waaqayyo argamutti barbaaddachuun afroottan koo filannoo miti. Filannoo miti kun kiristaanummaa irraatii kan eegamu nama waaqayyo irraatii kan eegamudha. Kanaaf haala irratti hundeeffamina haala waaqayyo isiniin amanuu qaba. Anaaf isiniin amanuu qaba malee yoo isa jedhu nurratti fayyadamuu hin qabu waaqayyo. Yoo sagalee koo dhageesse fiqaadunaan jechuun qabu. Yoo sagalee koo dhageesse ebaluu siin jechuun qabu waaqayyo. Sagalee waaqayyo dhageenya yeroo hundumaa warra qophoofnu ta'uutu nu barbaachisa. Kanaaf koondishinaalii ta'uu nu barbaachisu. Inni shanaffaan yeroo wallaaluudha. Yeroo wallaaluudha. Kutaa kana keessatti amma dubbifanne kana keessatti Yesuus Kiristoos kunoo ani balbala dura dhaabadha erga jedhee booddee gara isaatti ol galaa isa wajjiniinis irbaatattan yaaddaa inni sana wajjiniin jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Halkan walakkaa miti Yesuus Kiristoos kana dhaqee ganaa irbaata nyaatu. Guyyaa miti kan inni dhaqee galanii balbala cufataniiru. Kanaaf yeroon sun yeroo tiraanzishinaalii yeroo ce'umsaati jechuudha. Ifni iddoo gadhiisee dukkanni iddoo qabachuudhaaf yeroo inni jiru keessatti dhaqe Yesuus. Yeroo baay'ee murteessaa ta'e dukkanatu fuuldura jira. Dukkanatu dhufaa jira. Ifni immoo iddoo gadhiisaa jira. Yeroo ce'umsaa kanarra dhufe Yesuus. Yeroo murteessaadha yeroon kun. Yeroo dukkanni godaanee dhufaa jiru. Yeroo ifni godaanee buqqee deemaa jiru. Walakkaa kanarratti yeroo kiritikaalee akkasii dhufe Yesuus Kiristoos gara waldaa kanaa gara waldaa Lodooqiyaa. Yeroo kana hin barre egaa dukkanni akka dhufaa jiru hin barre waldaan Lodooqiyaa. Ifni akka ba'aa jiru hin barre. Yeroon kun yeroo murteessaa ta'uu hin barre. Yeroon kun yeroo carraa waaqayyo biraatii argatte ta'uu hin barre. Yeroo murteessaa ta'uu hin barre. Yeroon kun yeroo dukkanni dhufaa jirutti yeroo ifni iddoo gadhiisaa jirutti yeroo murteessaa akkasiitti dhufa. Yaa firoottan koo mul'achuun waaqa yeroo tokko yeroo murteessaadha. Yeroo qoosaa miti yeroo homaa miti jedhameetti qoosamee darbu miti yerootti waaqayyo argamu. Yeroo murteessaadha. Maaliif waan fuuldura jiru beeka waan ta'eef dukkanatu dhufaa jira waan ta'eef. Yoo har'a waaqayyo dubbatu bor maaltu jira laata jedhan yaaduun gaariidha. Har'a carraa waaqayyo naa kennetti hin fayyadamnu yoo jenne bor maaltu dhufuu danda'a jennee yaaduun gaariidha. Inni kaan bara dargaggummaa isaatti qalbii jijjiiratee waaqayyo wajjin jiraachuun barbaadu. Maaliif ganaa umuriin koo erga ol sokkee booddan of qopheessa jedha. Waan bor ta'uudhaaf jiru hin beeku. Kan waaqayyo dubbatu garuu yeroon isaa yeroo kiritikaalidha. Yeroo murteessaadha. Kanaaf yeroo akkasii wallaaluun yaa firoottan koo miidhaa guddaa namarratti fida. Miidhaa guddaa namarratti fida. Inni ja'affaanii kabaja isheedhaaf kenname wallaaluu isheeti. Waldaan kun kabaja isheedhaaf kenname. Yesuus Kiristoos karaa kamiin iyyuu ol seenuu hin danda'a ture. Inni waaqadha. Otuu foddaan hin banamiin seenuu danda'a. Otuu balballi hin banamiin seenuu danda'a ture. Garuu mirga kenneefi. Kan nama dhibu hojii waaqayyo keessaa waaqayyo harka namaa micciiree dirqamaan funyaan nama qabee waaqayyo waan tokko nama jechisiisu. Carraa sii kenna. Filannoo sii kenna. Filannoo sanatti kan fayyadamtu sii anadha. Balbala dura ni dhaabatee balbala rurrukutaa jiru kun kallattii kamiin banatee seenuu danda'a ture. Garuu mirga kenneefi fedhii ishee eegeefi fedhii waldaa kanaa. Waaqayyo yaa firoottan koo akkasa kaanii dirqisiisee harka micciiree akkasa duukaa buun akkasa dhageenyu nun godhu. Filannoo nuuf kenna. Filannoo keenyadha. Filannoon keenya immoo bor akka inni gatii nu baasisu akka inni nu badhaasisus beekuutu nuuf ta'a. Filannoo keenyatu murteessa. Inni torbaffaaf inni dhumaa waaqayyo wajjiniin tokkummaa qabaachuu dadhabuu isheeti. Anis isa wajjin irbaatattan yaaddaa innis anaa wajjin jedha.
waan as keessatti wanna lamatu jira waan nuyi hubachuun nuuf ta'u ani isa wajjin maaddittanii yaadda ni jedhu as biyya lafaa irratti yeroo waaqayyootiif carraa laattee mana keetti simattee maaddii irratti kabaja laattuu fi iddoo laattuu fi Yesuus Kiristoosiif inni immoo waaqa irratti maaddii isa bara baraa irratti carraasiif kenna. Kanaaf garaagarummaan isaa akkasi. Yoo asitti balbala bannee garaagaraa keenyaatti ol simanne Yesuus Kiristoosiin inni immoo maaddii isa bara baraa isa du'a gamaa irratti achitti nu simata. Kanaaf jechi kun jecha ciccimaadha as keessatti hubachuun kan nuuf ta'u. Anis isaa wajjin nyaadha ni jedhu lafarratti argisiisa. Innis anaa wajjin inni jedhu immoo gubbaatti argisiisa. Kanaaf yoo lafarratti walitti dhufeenya qabaanne waaqarratti walitti dhufeenya qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo lafarratti isa wajjin walii gallee waaqarrattis walii galuu dandeenya jechuudha. Kan kanaan achi walirraati adda baane wal hiikne jechuudha. Egaa ilaalaa waldaa kana waldaan Lodooqiyaa wangeela mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:20 irratti ani kunoo balbala duraan dhaabadhee balbala rukutaa jira inni jedhee ni gooftaa Yesuus Kiristoos tokko waaqa banamaatu jira ture waldaan balbala cufattee teessi. Kunis miidhaadha jenne. 2 waaqayyo dhaabataa namatu ta'a. Kunis miidhaadha jenne. 3 waaqayyoon dubbataa namni callisa jenne dubbanne. 4ffaan immoo yeroo haala irratti hundeeffamuu ishee waldaan kun haala irratti hundeeffamuu ishee haalli namaa haala irratti hundeeffamuu ishee walii wajjin laalle. Inni gara biraan waaqayyo wajjiniin tokkummaa dhabuu walii wajjiniin laalle. Yaa firoottan koo mee waan hundumaarra caalaa mee kottaa gurra keenya waaqayyoof laanna. Gurra keenya isa kana miti waaqayyo kan inni barbaadu isa as keessaati. Waldaan Lodooqiyaa carraa kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Waldaan Lodooqiyaa haala kanatti fayyadamuu hin dandeenye. Hin miidhamte. Miidhamni kun egaa har'as karaa tokkos karaa biraas nu laallachuu danda'a. Gurra dhaga'u kan qabu haa dhaga'u. Isa dhageenye waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u nagaa waaqayyootiin jiraadhaa. Mee dubbii har'a dhageenye irratti waaqayyoon galateeffannan kadhannas. Yaa waaqayyo waaqa bara baraa durattis kan turte ammas kan jirtu kan dubbattu sagalee kee kan dhaggeeffatuutiif ergaa kee kan laattu yaa waaqayyo. Waldaa Lodooqiyaa akkuma dubbataa turte har'as hunduma keenyatti kan dubbataa jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo baay'ee kan nama miidhu biyya lafaa kana keessatti biyya rakkinaa keessatti dhalachuu miti maatii hiyyeessa ta'e keessatti dhalachuu miti yookiin immoo daldala jalqabanii kassaruu miti miidhaa guddaan si dhaga'uu dadhabuudha yaa waaqayyo. Si dhaga'uu dadhabuun kisaaraa guddaadha miidhama guddaadha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin siin akka dhaggeeffannu dursa akka siif laannu ati nu gargaari. Biyya lafaa kana keessaa kan qalbii keenya fudhatu baay'eedha. Kan gurra keenya fudhatu baay'eedha. Kan yaada keenya fudhatu baay'eedha. Isaan kana hundumaa dursine yaa waaqayyo. Siif dursa akka laannu gurri keenya siin akka dhaggeeffatu yaa waaqayyo. Guyyaa guyyaatti ergaa kee akka inni fudhatu yaa waaqayyo. Gurra keenya isa bakkee kana qofaa miti ammas sin kadhadha. Isa keessa keenyaa nuuf bani. Miidhama waldaa Lodooqiyaa irra ga'e akka nurra ga'u hin barbaanne. Adduma ilaalchi kee. Adduma ilaalchi kee. Adduma ilaalchi kee. Adduma fo'annaan kee. Adduma fo'annaan kee. Adduma fo'annaan kee. Adduma fo'annaan kee. Abdii fixannee teenyatu boonyoo dhufte moggaatti. Gaada namoota warra iddoo qabne fidde fagooti. Ollaa nu baaftee tarree nu dhaabdee gochi kee addaa.
wallala warra firaaf lammiin qabne dadhabaaf yaadda abdii fixannee teenyatu boonyuu dhufte moggaatti gaada damoota warra iddoon qabne fidde fagooti ollaa nu baaftee tarree nu dhaabdee gochi kee addaa wallala warra firaaf lammiin qabne dadhabootaaf yaadda awwaalcha gubbaa miilaan dhaabattee jireenya himtaa seera beektota faallaa gooteetu kanaan beekamta sitti hirkatanii abdii godhanii warri jiraatan tasan qaanoofne dafqiyyeessota dhugaan dadhaboota sirkatti banne awwaalcha gubbaa miilaan dhaabattee jireenya himtaa kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Hordoftoota reediyoo sagantaa reediyoo warra Wangeelaa hunduma keessaniif nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaati ani obboleettii keessan Boontuu Gaaddisaa Abdiin jedhama. Bakki dhaloota koo Shawaa Lixaa godina Hamboo Aanaa Jalduutirraayi. Bakki nama jiraadhu immoo biyyoota Arabaa keessaa biyya Beeruut jedhamu keessan jiraadha. Egaan gara keessan carraa kana argadhee gara keessan dhufu kootti Waaqayyo guddaa godhee nan galateeffadha. Gara keessan kanan dhufee dhuga ba'umsan qabadhee gara keessan itti dhufee akka itti fufutti kutaa tokkoffaa lammaffaa jedhee qabadhee isiniifan dhiyaadha. Sababii yeroon nan geenye dhuga ba'umsi koo baay'ee waan ta'eef addaan kutaatuun isiniif dhiyeessa. Waaqayyoon isin haa eebbisuu dhaggeeffattanii barumsa hedduullee akka irraa barattan abdii fi amantiin qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gara dhuga ba'umsa kiyyaatti gizeen ce'u dhuga ba'umsi kiyyaa fedha Waaqayyootiin ala manaa ba'ee maaltu akkana mudatee odoo Waaqayyo natti dubbatu dubbii Waaqayyoo didee kan kootu caala jedhee manaa ba'ee rakkina maal akkana mudatee kan agarsiisudha. Egaan dhuga ba'umsa kiyyatti yoon ce'u kallattumaan bara 2001 jechuudha. Bara 2001 Waaqayyoon odoo biyya Arabaa biyya Kuwait jedhamu deemuudhaaf nan yaale ture. Deemuudhaaf gaafa yaadu Waaqayyo garuu dursee natti dubbate ture. Karaa raajotaa natti dubbate Waaqayyo guyyaa 2-3 Waaqayyo natti dubbate biyya kana akkan hin deemne fedha Waaqayyo akkan taane Waaqayyo natti dubbataati ture. Karaa nama 3 Waaqayyo natti dubbate hin deemini fedha Waaqayyooti miti Waaqayyo fedha koo miti hin deemin siin jedhanii raajonni karaa nama 3 Waaqayyo darbee natti dubbate. Ani garuu kafoon kootu caala jedheen ofuma kiyya dursee nan deeme gara biyya Kuwait jedhamu kana. Gaafa deemuudha maatiin koo sina geggeessanii maatiin koo na biraa deebi'anii gaafa xiyyaara seenuu fayyuma koon deemeetuma xiyyaara seenee maatiin koo sina geggeessaniituma na biraa afanii
gaafan xiyyaara seenee akkuma daqiiqa 10 taa'een gurra kiyya kana na duuche gurra kiyya lachuuyyuu na duuche gurri koo kun na duudee maalan ta'e jedhee baay'ee tokko rifadhee gurri koo kun na duudee waa tokko na dhagaatiin jiru odumaan akkas jedhu akkas daqiiqa 15 dabalee ilman taa'ee obseetuma gurri koo tokko na dhagaan jiru amma gurri kiyya kun humna guddaadhaan baay'isee na waraana ture bakka amma waan teessoorraa irree ka'eetiin an dhaabadhe waanumaan godhuun dhabee baay'ee humnaa olitti na dhukkubee amma achi ka'ee deemsa karaa jalqabne yamma biyya Kuweet amman jedhamu ga'utti of hin beeku gurra kootti nan dhaga'uu natti dubbatu waa tokko ijaan laala malee gurri koo kun tokko nan dhaga'u ture gaafan biyya Kuweet jedhamu kanatti gaafan buu gurri kiyya sun akkan xiyyaararraa bu'e akkas daqiiqa 5 taa'een gurri kiyya inni na duude sun hin banamee kan na dhukkubu sunis xiqqoo shinarraa dhaabate akkasuma jedheetinan hojiin jalqabee manan itti galee namichin biratti galee baay'ee na qora ture oduma na qoruu obseetuma jiraadhee gaafan ji'a 3 guutuu mindaa kun haa dhoowwate mindaa gaafa na dhoowwatu namichi kun mindaa naa kennaa jedhee gizeen gaafadhu mindaa kanaa siifan kennanaan jedheetuma callisaa guyyaa tokko garuu gaa'ela godhattee jirtaa heerumtee jirtaa naan jedhee lakkin heerumne jedheetinan deebisee fi bakka hani hoteelan qabaa hoteela kiyya keessa akka hojjettuun barbaada mana kanaa si baasuun barbaada hoteela kiyya san keessa hojjetta naan jedhee gaaffii kana naa dhiyeessee anis lakkin barbaadu ani hoteela keessa hojjechuu hin barbaadu jedheeni guyyaan akkana jedhuun garuu bakka ishee mindaa keessiif hin kennu amma waggaa lamaatti waggaa lamaan farramtee mana kootti galte waan ta'eef dirqama amma waggaa lamaan kee kana xumuratti hani mindaa keessiif hin kennu lammata mindaa naa kennaa jettee akkanaan gaafanne naan jedhee akkasuma naan jedhee tole jedheetuma numan callisee obseetuma gaafan jajaas guutuumaa mindaa koo na dhoowwate kana biraan immoo baay'ee na qoraa kana jedhee dubbachuu hin danda'u baay'ee na qora guyyaatti na dabaddaba oduma nomaan balleesse lafuma ka'eetidha kan inni na dabaddabu jechuudha kanuma obseetuman qorumsa kana keessa nomaan obseetuman ja'a torbatti gaafan ce'u mindaa kunaa kennaa jedheen dubbadhe gaafan itti dubbadhu haadha manaa isaatti gaafan dubbadhu haati manaa isaa immoo isatti dubbattee birrii kenniif jettee gaafatti dubbattu namichi kun birrii fidee dhufee birrii naa kenne birrii birriin isaanii diinaara jedhama doolaaratti irraa amma isaan beeku garuu birrii 40 oodhu naan jedhe maalidha jedhee irraa hin fuudhee halkan keessa sa'aatii 10dha akka biyya keenyatti sa'aatii 4 halkan keessaa dhiifama kanatti birrii kun maalitti jennaan mindaa keetti naan jedhe mindaan kiyyaa ammanaadha maali birriin kun akkamitti biraa amma kana naa kennitu jennaan bakka yoo barbaadu baatte as kenni naan jedhe birrii san harkaa fudhatee ani sa'aatii sanitti baay'ee naaree waan ta'eef barri banadheetinaan alatti gadi bahee barandaa gubbaatti gadi baheetinaan ijoolleen kootti ol deebiitii wayyaa keenya nu tokkosi boru barumsa qabnaa naan jedhanii gizee san akkana naan jedhan ijoolleedhaan hin tokkosuun jedheen in tokkosuun an deemaan hin barbaadu in tokkosuu mindaa argachaan jiru maafan hojjedha jedheen ijoolleetti dubbadhee ijoolleen dhaqanii itti manii abbaatti gaafa itti man anuma anoona yaanni gizee barri saaqee gizee manatti ol deebiyyuu in dhufee bakka dhufee akkan barri saaqee ol deebi'een morma kiyya kana udhee qabeetti kaballaadhaan na dha'ee qabee girgiddaatti gizee 2 gizee 3 wal faana girgiddaatti na buuse mataa kiyya kana qabee girgiddaatti na buuse kanarraa harka isaa ofirraa qabu na yaalee dhiitichaadhaan kaballaadhaan bakka ilkaanumaan irree natti dheena ciniinutti saafee booda gizeen aniyyuu haati manaasaa dhageessee dhufte maal si gootee dabaddabda jette gizee shinnaa qabuu dhuftuu deemisiisin galchuu jedhee harkashii kana qabee achi deebise haati manaasaa kun kaatte gara kilaasii manatti deebite kana caala bakka hamma danda'utti hamma dadhabee hamma kufutti bakka gara saatii meeqanarra dhaabbatee na dabaddabee fuula kiyya kana akka jirutti na wacciree bakka maal barbaadde sin ajjeesa billaa fideensi qalanaan jedha afaaniin ani kana keessaa abdii kutadhee bakka du'eera wanti nafin jiru waa'ee du'aa wanti nafin jiru bakka na dhiiseera jedheen lafatti kufeetti nanachi ol jedhee girgiddaatti hirkadheen taa'ee gizee kana inni alatti bahee barri saaqatee alatti bahee barandaarratti shibootu jira shiboo qallaa kan ittiin mana kan ijaaran kan fakkaatu wayii shiboo qallaa wayiitu jira
shiboon sun qara qaba. Shiboo kana fidee dhufeeti bakka nani taa'isanitti garaa kiyya gubbaa na waraane gizee shiboo kana na waraanu shiboon san na waraane shiboo san irraa fuudhee alatti darbatee dhaqee barri kana hunduma isaayyuu qollofeeti barri lamatu jira lachuuyyuu qollofe qulfisaa irraa kaafatee duutee jirti jedhee achitti nagatee barri natti qollofee deeme. Garuu sa'aatii ta'uusaan of hin beekun ture yaada gizeen ol jedhuyyuu dhiigan ofirratti arge garaa kiyya gubbaatti. Dhiigni karaa na waraane sun dhiigni kiyya kun dhiigee carqii kiyyatti keessan bahee jira. Dhiiga kiyya kana qabeeti nan ofirraa xaragee ka'ee jajjabaadhee nan kaajennaan mataa kiyyaafuu ka'uun dadhabee mataan kun naannoo girgiddaatti na buusatti oole. Obseetumaan ka'ee waaqayyoon bakka najjeessuuf yaasitti bakka yaa waaqayyo bakka nagaadhumaan maatii kootti na galchee omaayyuun barbaadu ani fayyaadhuma koo ta'e galuun barbaada mana kanaa na baasee waaqayyotti nan bu'a ture. Garuu waaqayyo dura oduman dhaga'uun deeme waan ta'eef waaqayyo isa dura dubbate san raawwachaa jira waan ta'eef waaqayyo yeroo sanitti waanan marsii tokko namanitti madhus nan dhabee bilbila manaatti nan biirootti bilbile sa'aatii sanitti suuti madhee bakka bilbilaatti siqeen biiroo ishii na fiddeetten bilbile gaafanitti bilbiluu biiroon suni deebin ishiin naa deebifte baddeetuun dhufinnaan jette badee dhufinnaan baddeen dhufin bakka haadha manaasaatti madhu minaamina jette bilbila ishiin irratti cufte jechuudha. Garuu yeroo sanitti boorraan kan hafe waa tokkoon dubbadhu jechuudha namanitti madhu sin qabu inni bakka na biraa deemee ganama sanii akkuma ta'etti naan bulee garaa koo sun dhiigni kiyya sun naan garaa kiyya kana shiboo sun garaa koo keessa hin seenne. Shiboo sun akka jirutti foon keenarraa qodaa keenarraa tarsaasee akkasitti foon kiyyatu akkasitti goodetti hafe isatu dhiiga malee shiboo sun uree garaa koo keessa hin seenne jechuudha. Kana waaqayyo shiboo kanarraa na baasee madaan kiyya sun akka torbee guutuu haati manaa isaa mana yaalaa geessa gaafa naan jettuun geessitu mana yaalaa jedheeni ani waaqayyoon na fayyise mana san keessatti nan dura jedhe abdiin kutadhe garuu waaqayyo hin duutu hin baata nagaadhumaan baata naan jedhe waaqayyo bakka nani rafutti riiba abjuu kiyyaa waaqayyo natti dubbata nama fakkaatee obboleessa kofaa fakkaatee waaqayyo natti dubbata ture waaqayyo faa galatu shiboo san irraa nan hafee.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaatti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin